butchers. Eritrean troops out of Oromia. No justice in 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 Oromia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. Abiy must go. Abiy must go. Abiy Ahmed is a killer. Ethiopia Prime Minister is a terrorist. Stop supporting. Stop financing. Yes. Akkuma agartan kanatti hiriirri Washington DC keessa jiru maan Oromoo manguddoo fi sheekoti Luub Saamu'eel akkasumas sheekotiin teenya hundi akkuma agartan kanatti nuti amantii addan baanu durirraa akkuma agartan kanatti jechuudha. Saniif Oromoon amantii addan baatu Oromoon takka kaniifuu Washington DC keessatti akkuma agartan kanatti hiriirri nagayaa bahee jira. Kanaafuu Abiy Ahmed mootummaan ilmaan Oromoo ajjeesaa jiru. Mootummaan ilmaan Oromoodha ajjeesaa jiru. Akkanatti Oromoon durirraa eegalee amantiin addan baasu akkuma agartan kanatti Oromoon durirraa eegalee amantiin addan baane Oromoon hiriira si bahaa jirti. Amaaraa milishaa out of Oromiyaa akkuma jedhamu. Stop killing Oromo's! Stop killing Oromo's! Abiy Ahmed is a killer! Free Jawar Mohammed! Free Jawar Mohammed! Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba! Free Bakkala Garba! Free Colonel Gammachuu Ayyaana! Free Colonel Gammachuu Ayyaana! Free Abdi Rakkasa! Free Hamza Borana! Abiy is a killer! Who's a killer? Who's a killer? We demand justice! We demand peace! No justice! No peace! No justice! No peace! We demand peace! We demand peace! Abiy Ahmed is a killer! Kot. Ethiopian Prime Minister is a killer. Ethiopian Prime Minister is a killer. Hold. We demand justice. Ethiopian Prime Minister is a killer. Free Jawar Mohammed. Kabajamtoota akkasi gaalarraa kabajamtoota kuno akka sagalee mudatu. Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo kan taatan guyyaan irraa guyyaa hiriira Washington DC hiriira mootummaa Itoophiyaadhaa Oromoon amantiin adda baatu. Amantiin tan abbaatti amaneeti. Oromummaan immoo walii qaba. Namni amantii isaa ifiif deemmataan waan itti amane fi godha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan Islaama arkaan Islaamaa keessaa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Arkaan Islaamaa keessaa. Akkasumatti amantiin Islaamaa arkaan Islaamaatiif arkaan imaana qaba. Arkaan Islaamaa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amantii Islaamaa keessaa arkaan Islaamaa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kadura. Shanan keessaa kan itti aanu salaat wa iqaamus salaat kan itti aanu zakat wa itaa'u zakaa wa soomu Ramadan
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أفريسان صومنوا ربي جت شنيسان يودن ديسه حج لكم خنموا أركان إيماناتيس جاء أولا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى أركان إيمانات أركان إسلام شن لا إله إلا الله محمد رسول الله وان كان يقتي أمنت وبريان كي كان كريستيانا كنن أمنتي سانيك أبتني ديما كنن أمنتي إسلام أنتو إنمال جتان قامنتي إسلام أنتو اتبابات you defense your religion ركنا قب تكو مرات هايتك الدنيا سوسون انجرتو يجو تنافو أمنتين تانيا أمنتي إسلام أمنتي خبجمتو أمنتي الدنيا تنرت بيكمتو أمنتي جنة التين برباد أمنتين هندلو جنة التين برباد ملء تول أزباني متي تنافو أمنتين أبان اتأمن كريستاني نيس أمنتي ساق أبتي إسلام نيس أمنتي ساق أبتي يودن دي والغرسة أمنتي تيجتناتو جنة سنكا يو سنجي سدم ميس إسلام يو دم ميتف يو نفي أمنتي سنسيتات فرد يو سنتان ديس كان كريستانات سكسم دم ميس أمنتي تيجتنا جنة سنكا أوتو جنة سين يو سنجي يو دم ميتف يو تي أمنتي فرد يو كان ديس ولا عليه الصلاة والسلام رسول خيني أكسر نبرسيس أمنتي إسلام ورن فرد دندين نفرجيس ورن فرجيس إن فرجين هم نان فرجيس نديس ربي تكس أجدي كنا دندين والفرجيسو دند بنمو نجان ديسو أمو أمنتي تيجتنا بلا ليفتو في الرفسو نمان دو أملين نندو خليفو أمنتين تبات ورن راجاني بسريج كبرات نكتنا تنافو أرى ريرة جراج واشنطن دي سي ورن أمنتي تنجاجت ركوفيدو أكره كونفن ورا ركوفيدو فرادو كناجت تنافو أرمو لوتي ورن هداجو جوار محمد حمزة بورنا شمس الدين تا إسلامام كان بكلا غربا ورن جمتو أيانا كنن برا عبد الرجاسة كنن أمنتي برا كبر أمنتي كريستانا تيمي كنن أمنتي واقعي فتا كبر نجرني إنسان سدينو أمنتي داف الدباني ديني أمنتي دانسنا الدجاج هرجر اللال إنسان سدينو بكتكين دوني سكس غافا أبصو قرن كنن إسلاماتي كنن واقعي فتا كنن كريستانا ولا ردوما نم سدي كان كريستانا تيجي نمني سقل دوم الإسلام ولا يمكن أن الدنبار نم سدي كان كريستانا تيجي نمني سقل كان أورمو دا دوم يجت more than six people أكثر يجتو سنيبو أمانتين الدنبانو أرى واشنطن دي سي جرا واشنطن دي سي جرا غريرة جرا هنا فنو هوكنتو تخينيا هيدا جرا أبساو تخينيا هيدا جرا ilmaan keenyaatu dhumaa jira obboleeyyan keenyaatu dhumaa jira manguddoo keenyaatu dhumaa jira hawwan keenyaatu dhumaa jira ijoollee keenyaatu dhumaa jira shamarran keenyaatu dhumaa jira kanaafuu bikkatti hafnu qabnu haga bilisoomnu we are not give up haga bilisoomnu arraatana wallatti ilmaan oromoo maqaa oromummaatii fi maqaa amantiitiin fixaa jiran gujitti akkasumas harrayyutti abbootii gadaa ajjeesaa jiran ilmaan oromoo ajjeesaa jiran amaaraa milishaa jaanii warreen sirna minilik deebisuu danda'u warreen sirna minilik deebisuu deemu ilmaan oromoo fixaa jiran gujitti abbootii gadaa fixaa jiran warreen sirna minilik deebisuu deemu abbootii gadaa ajjeesaa jiran qeeroo teenya ajjeesaa jiran ilmaan keenya ajjeesaa jiran haawwan keenya abbootii teenya shamarran keenya ajjeesaa jiran oromoo dubbiin isinitti as deemtu an dhugaa isiniima dubbii minilik tan gaafa sirna dabree tasan daranitti isin as deemaa jiru nutti as deemaa jiru beekadha sirna minilik ilmaan oromoo akkana calliftanii yoo katan seesan taate bilisummaa irraa fagaattan bilisummaan ni hadhooyti we are not give up akkan isinin janna justice for our people
justice for Oromo people, justice for our leaders, justice for peace. Respect is everything. Land coexist. What they say? We are not divided by religion and region. Akanayet. We are not divided by religion and region. We are not divided by region and religion. Stop evicting Oromo farmers from their land. Amara militia out of Oromia now. No justice in Oromia. No justice in Oromia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist.
Eritrean troops out of Oromia now. Eritrean troops out of Oromia now. Eritrean troops out of Oromia now. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Oromia. No peace in Ethiopia. No justice in Tigray. No peace in Ethiopia. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Tigray now. Stop genocide in Tigray now. Abiy must go. Abiy must go. Abiy must go. Justice for all Oromo political prisoners now. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Oromia now. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a terrorist. 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 Abiy Ahmed is a butcher. Abiy Ahmed is a butcher. Stop genocide in Oromia now. Stop genocide in Oromia now. US. 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 Do not turn Blind eye. blind eye Genocide. on genocide In Oromia. in Oromia, In Tigray. in In Tigray, Oromia. in Oromia. Stop drone attacks. Stop drone attacks. Stop drone attacks. Stop drone attacks On civilians. on civilians. On Wallo. On civilians. Don't miss the chance. In Wallo. In Walmart. Stop genocide in Oromia. Stop genocide in Oromia. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a butcher. Stop raping! Stop raping! Oromo mothers! Oromo sisters! Oromo mothers! Oromo sisters! Stop killing! Oromo children! 1 minute. Falmata. Falmata is in Washington DC. Hiri afso Falmata they arrasta daga. Akuma agar kanatti hiriri adda kan duri mali adda. Oromo kids! Hiriri arraga. Oromo jirtu! Itidiyane Oromo jirtu! 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 Aye. No justice in Oromia! Jamala kam yet. Akama hiriri adda kun Washington DC. Kan duri mali adda. Mali barra jirra. Arraga hiriri kuno sabab lamonni sachin jiran asin jirra join goda jirra sagale dhageessa jirra ayyoota keenyaaf sagale tahaa jirra ummata keenya karayyuurra dhumaa jiru sagale tahaa jirra warra wallagga diroo hin dhaame warra wallarra dhume nama keenya hundaaf sagale tahaa jirra jechuudha. Kanaaf barbaachisaadha mootummaa addunyaa bira jirra mootummaan addunyaa kun yoo duraanillee harka lallaafisee akka harka jabaa irra kaa'u mootummaa Itoophiyaa irratti kaayyoon dhufneef kana jechuudha. Denganda warri isa gargaaru dhufanii isaaf harka tumanii immoo lakki mootummaa kun abbaa irreetti jechaa jirra jechuudha. Akkas hidhamtoota keenya kanneen akka Jawaar Mohaammed kanneen akka Hamzaa Booranaa akkasumatti isaan Islaama akkasumatti Baqqala Garbaatii fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasumatti kanneen Kiristaanaa kanneen akkasumatti waaqeffataatis bikka takkaa hidhaa jiran. Mee isaan sadeen kun amantii addaa qabanii mana hidhaa jiranii warreen Islaama alayhi salatu wassalam rasuula keenya sababa godhate isaan adda baasuuf tattaaffii godhu dhaamsa maal qabda? Dhaamsana ni qabu itti milkooytanii jaa maaliif jennaani Oromoon kun akkuma agartan kana dhugaadha amantii amantii keenya namni amantii fi jubbi jiru garuu diinni karaa hedduu nu seenuu danda'a karaa adda addaatiin kanaafu amantii keenyas ni jaalanna abbaa fedhe caala ni jabeeffannaa immoo kanarratti roorroo hayyoota keenya irra gaggeeffamaa jirtu hidhamtoota keenya irra gaggeeffamaa jiru ajjeechaa jumlaan irra gaggeeffamaa jiru osoo callisnee ilaallee agarru hin dhiifnu amantii keenyaafis ni falmina saba keenyaafis duubatti hin deebinu jechuudha. Kana warreen daldaltoonni nagaadeen siyaasaa kana keessa dhuftee waa'ee siyaasaa yookaan waa'ee amantii sababsatanii Oromoon haa facaatu Oromoon haa diigamtu warreettanii milkooytan Oromoon hin facaatu Oromoon hin diigamtu Oromummaas ni jabeeffanna amantii keenyaaf ni jabeessinaa jechuudha. Akkana jagaa falmataan aktivistiin keenya jabaadhu yeroo hunda si cinaa jirra Oromoon si jaalatti we love you and then qabsoon ati amata lamaan kana godhaa jirtu tan duriin adda we love you falmataa jabaadhu siin jenna akkasumatti dhaamsinni amma dura dabarsee falmataa akka yaadattan waa'ee amantiirraa qaceellotti babal'isee dabarsee akkasumatti nutis walumaan jirra Oromoon amantiin addan baatu jechuudhaan dhaamsa kana Oromoon akkanatti
hiriira baatee jabaatee wal cinaa dhaabbachaa jirti. Oromoon addaan hin baatu. We are not give up. Hanga bilisoomu. We are not give up. Qabsoon Oromoo gaafa Oromoon Oromootiif hin beekneewu qabsoon Oromoodha. Hangana caal. Soo saniifu Oromoon. Okay. Oromoon addaan hin baatu amantiidhaan. Oromoon lagaan gandaan kutaadhaan addaan hin baatu. Oromoon kutaa gandaa addaan hin baatu. Yeroo hunda warri Oromoo kutaa fi amantiin adda baasuu barbaadan Oromoon kutaadhaan addaan hin baatu. But we demand justice. Using food as a war crime. We demand justice. Using food as a crime. We demand justice. We demand justice. Using to bomb civilians is a war crime. We demand justice. We demand justice. Ethiopia is guilty of the genocidal war in Tigray. We demand justice. We demand justice. Eritrea is guilty of the genocidal war in Tigray. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Food is being used as a weapon. We demand justice. Ethiopia is using food as a weapon. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Drones are being used to bomb civilians in Tigray. We demand justice. 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 Western Tigray. We demand justice. We demand justice. We demand justice. Eritrean troops out of Tigray. We demand justice. We demand justice. We demand justice. No. Alaabaan tun ol ba'uu qabdu. No. Hey. Ol dhagaa is dura ba'a. Yaa dura ba'a alaabaa. Yep. Dura hiika alaabaa dura hiika. Hey. Alaabaa dura hiika. That's it. Alaabaa dura hiika. Yes. Jabar. Oh, maiki fidanna. Oh, kanara. Thank you.
you. We are here fighting the Oromo and the Tigray brothers together to be a voice for the voice people of Tigray and for the voice people of Oromia. We are here united against the Ethiopian government, the genocidal government of Ethiopia. The Oromo people and the Tigray people are here as one against the genocidal government of Ethiopia. Ethiopians give genocide in Oromo. We demand justice. We demand justice. Ethiopians give war crimes in Tigray. We demand justice. Ethiopians give genocide in Oromo. We demand justice. Ethiopians give genocide in Tigray. We demand justice. Ethiopians give war crimes in Oromo. We demand justice. Ethiopians give genocide in Gumur. Ethiopia, genocide in Ego! Justice! Ethiopia, genocide in Oromia! We demand justice! Ethiopia, war crimes in Tigray! We demand justice! Ethiopia, war crimes in Oromia! We demand justice! Ethiopia is starving Tigray! We demand justice! Ethiopia is bombing Oromia! We demand justice! Ethiopia is bombing Tigray! We demand justice! 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 No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no peace! No justice, no warreen Oromo warreen halaawaa duuba jirtan. Hey, wait just we can adjust our voice. Hey. No justice, no peace! No peace! No peace! No peace! We want freedom! We demand freedom! We demand freedom! We want justice! We demand justice! We demand justice! Alright, make sure that we not congregate in here. First of all, it's COVID, so we have to be sure. Make sure everybody is wearing masks, and we have to be safe first. And we want to Who we are, Oromo? Who we are? Who we are? Who we are? Say Oromo, who we are? Who are we? Who we are? Who are we? Who are we? Say Oromo, who are we? Oromo. Who are we? Who are we? Who are we? Justice for Johar Muhammad. Justice for Johar Muhammad. Justice for Bakala Garba. Justice for Bakala Garba. Justice now. Justice now. Justice now. Justice now. Democracy, yes. Democracy, yes. We demand justice. 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 Let's take
Yo beramo jelas mas, Vera. Okay, yeroo takka walaa caqasnu isaan wajjini oggaa isaan sagalee jaan jalaa qabaa nullee keenya jalaa qabsiisaa combine godhaa deemnaa akka sagaleen teenya dhagahamtu goona jechuudha. Yeah, so when we make wal jalaa qabachaa deemna. So let's start one more time. So any mic just catch from me, okay? Okay. Understand each other. Don't bite her. Otherwise, all right. Let's listen This is for today and for all. That's why we are here united. So we are listening. We are going to get rid of Abiy Ahmed from Ethiopia. We're going to free Oromo. We're going to free Tigray. Are we? Yes, okay. Thank you. Freedom for Oromo people. Yeah, okay. Freedom for Tagaru people. Freedom for Tigray people. Freedom for Oromo people.